Irakessa bakka jaalattu tokko nuuf himi. YouTube kanarra namni ati jaalatte yookiin ilaaltee jaalalle irraa si qabe jira yoo jiraate himi. Oh my god. Ashama akafone jirajirtu ordoftoonni maatii Simboo tuubii hundi keessanuu bakka jirtu maratti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Biyya keessallee biyya halaallee ta'uudhaan iddoo garaagaraa ta'uudhaan qophii keenya akka daawwachaa jirtan hundi keessanuu bakka jirtu maratti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Isiniin jechuun barbaadaa uraan dhufaa jirtan nooraa kanaa dhufu bakka nagayaan dhuftanii isiniin jedhaa kun istiidiyoo Simboo tuubii jechuudha. Hundi keessanuu warroon dhufaa jirtan irra deebiidhaan kanaa dhufu bakka nagayaan dhuftanii warroon nan beekneef hiriyaa tuubiidha jechuudha. Nooraan isiniin jedhaa hokkuma seentanii garuu like share subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha uummata qaqqaali. Hayyee warroon nan beekneef hiriyaa tuubiidha isiniin jedhee jira. Hiriyaan guyyaa har'aa istiidiyoo Simbootiin maal gootti jechuun keessan hin hafu jechuudha. Guyyaa har'aa kana gaaffii ajaa'ibaa uffata gaaffii ciccimoo ta'e gaaffii kudha tokko gaafatamee jira jechuudha. Haalumaan gaafatamee nanillee gaaffii ciccimaa gaafatamee kan anillee deebisaa ciccimsee isiniif qabadhee dhiyaadhee jira jechuudha. Maarree aga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya jechuudha. Ana waliin turaan istiidiyoo Simboo tuubiitti jechuudha. Aga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan isiniin jedha. Ayyee Simboo jabduu teenna. Makabajee gara studio keetti waan affeerteef guddaa galatoomsiin jechuun barbaada. Hayyee gara gaaffii keenyatti yaaceenu gaaffii tokkoffaan hiriyaan nama akkamiiti akkasumas hordoftoota kiyyaan wal barii jettee jirti jechuudha. Hayyee hiriyaa ani maqaan koo hiriyaa tuubiidha jechuudha yookiin hiriyaa naanaa jettuu na deettanii. Hiriyaan nama akkamiiti kan jedhuuf ammootu hiriyaa namni odoo namni anillee waa'ee kiyyaa himachuu waadhee waa'ee koo namni naaf hime natti tola ture. Garuu warra kana keessa namni waan gaarii nama haasa'uun jira jedhee yaadu waan ta'eef anumti haa himadhuuti na dhaggeeffadhaa qaba. Hiriyaa yeroo baay'ee of dhibbarra kaachee dhibbattuu jaalatte waan ta'eef obsa saniif haalaatuun isiniin jedha. Ayyee hiriyaa nama akkamiiti? Hiriyaa jechuun intala amala qabeetti qarree safuu beektu. Intala obsituu beektu. Hiriyaa walumaa galattuu intala amala qabeettiidha. Obsituu beektuudha. Ingaa wagan hoosiin jedhe intala funyaan mijiraati jedhuu laata. Akkasidha walumaa galatti hiriyaan nama obsituu beektuudha. Hiriyaan nama ofitti amanamummaa guddaa qabduudha. Hiriyaan nama kaayyoo qabduudha. Isiniin jechuu barbaada. Akkasidha. Gara gaaffii lammaffaatti yaaceenu gaaffii lammaffaan hirriba keessaa kaatee maal gochuu dandeessaa yookiin hirriba keessaa akkuma kaatee maal hojjechuu dandeessaa jedha jechuudha gaaffii. Ani fakkeenyaaf jechuudha hirriba keessaa akkuman ka'een wanti ani godhu yoo jiraate bilbila koo isaan laalaa jechuudha. Maaliif bilbila koo laala zeetan saatiin irraa laala waan ta'eef jechuudha. Ganama dafee waan hin ka'uufu saatii irraa laaluuf jecha bilbila kootiin laalaa tiyaansee hirribaan ka'ee gara mana fincaanii deemaan isinii jira gabaabumatti. Gara gaaffii sadaffaatti yaaceenu jaalallee kee yeroo jalqabaaf akkamitti wal bartanii? Oh my god gaaffiin kun baay'ee ulfaata. Seenaa dheeraa dhalleen amma isiniif fixee saatiin nuun gafu isiniin jechuu barbaada gabaabumatti. Jaalallee koo isin kan wal bareeni. Jaalallee kooti seenaa isaa hedduu dheeraadha bara akkamiin isinitti. I'm sorry Simboo teenna hiriyaan jaalallee hin qabdu. Ifama waliin hiriyaa she is single. Akkas jechuun barbaada. Ayyee gaaffii Awurooppaatti ceenee jirra. Yeroo kee akkamittiin fayyadamtaa? Yeroo kee akkamittiin fayyadamtaa jechuudha. Anan jiraadhu osoo kan jiraadhu biyya hambaasi akkasumas kan jiraadhu mana madaamii keessa waan ta'eef dalagaadhaaf
yeroo kiyya karooraan itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaade ni gabaabumatti yeroo kanaatti wanta kana hojjedhee xumuruun qaba jedheetiin ofitti amana. Akkasuma yeroo wanta hojjedhu kamiifiyyuu yeroo itti kennee hojjedha jechuudha. Walumaa galatti mana qulqulleessuu yoo ta'ellee uffata tokkos yoo ta'ellee yeroo itti kenneetiin itti karoorseetiin hojjedhaa isiniin jechuu barbaade ni gabaabumatti. Ayyee yeroo ijoollummaa kee amala akkamii qabdee? Yeroo ijoollummaa koo amalli kan koo gaaffii ulfaataadha. Yeroo ijoollummaa kiyyaa amalli kiyya akkasuma badaa miti jechuudha. Namuma na ergateefin hawaasa naannoo waliin hollaafaa namuunaaf ergatee ergamee na ergateen ergaa deemaaf jechuudha. Akkasumas immoo walitti dhufeenya nama waliin heddumina hin qabu jechuudha. Yeroo ijoollummaa qofa miti ergan xiqqoo guddadhee aga biyya jirutti rileeshinii nama wajjinii akkasuma heddumina hin qabu isiniin jechuu barbaadeetiniin maaliif dhama waliin akkas kolfee qoosee taphachuu kana ijoollummaa kootitti natti hin baranne isiniin jechuu barbaadeen gabaabumatti mana barumsaatti illee akkasuma namoota hiriyoota baay'ee hin qabu rileeshinshiippii ijoollee waliin heddumina hin qabu. Kanaafuu hiriyaan akka amma dubbattu taate kanaaf miti isiniin jechuu barbaadeen ammammaa dubbiidhaan kan hiriyaa ga'u hin jiru. Kanaafuu yeroo ijoollummaa kiyyaa akkasuma nama dubbatu miti isiniin jechuu barbaadeetiniin akkasii ayyee gara gaaffii ja'affaatti dabaree jirra. Gaaffii ja'affaatti jireenyi siif maalidha ka jedhudha jechuudha. Jireenya anaaf kennaadha. Kennaa rabbii biraa nuuf kennamudha jechuudha. Walumaa galatti ani jiraadhee jireenya anaaf immoo kan hiikaa qabaatu wanta barbaadu tokko yeroo barbaadu sanitti yeroo hojjedhu akkasuma immootu nama hundaaf fakkeenya wanta namaaf fakkeenya ta'u tokko osoo hojjedhee darbeellee jireenya anaaf hiikaa qabaate jedheetiin yaada osoo nama gargaaree bakka walumaa galattuu jireenya anaaf hiika hedduu qabaa isiniin jechuu barbaadee ibsuu danda'u baadha. Gara gaaffii torbaffaatti deebinee jirra. Gaaffii torbaffaan qaama dhiiraa keessaa bakka jaalattu tokko nuuf himi. Qaama dhiiraa keessaa bakka jaalattu tokko nuuf himi. Oh my god! Gaaffii baay'ee ulfaataadha. Qaama dhiiraa keessaa bakka jaalattu tokko nuuf himi. Qaama dhiiraa keessaa bakki ani jaalattu yoo jiraate qaama dhiiraa keessaa rifeensa dhiiraa hedduun ittila. Rifeensa firiizii jechuudha. Qaama dhiiraa keessaa rifeensa dhiiraa firiizii natti tola jechuudha walumaa galatti. Ayyee gara gaaffii saddeettaffaa dabaree jira. Dhiira akkamii waliin jiraachuu barbaadda? Qabeenya kan qabu moo bareedaadha? Tokkicha keessaa filadhu. Dhiira akkamii waliin jiraachuu barbaadda yookiin dhiira akkamitti heerumuu barbaadda? Dhiira qabeenya qabu moo dhiira bareedina qabu? Gaaffiin kun dhugaa dubbachuuf ta'e gaaffii hedduu natti ulfaateera jechuudha. Dhiira qabeenya qabullee dhiira bareedallee waliin jiraachuu hin barbaadu waan ta'eef waan filannoon kan kooti. Kana keessa hin jiru waan ta'eef jechuudha. Garuu kana keessa dirqama nama lama kana keessa tokkicha filadhu. Dhiira qabeenya qabudha moo dhiira bareedina qabudha jedhamee gaafatamee jira jechuudha. Deebiin kiyyaas keessa jiraachuu baatullee dirqamaan gaaffiidhaan gaafatamee jira. Deebisuun dirqama natti ta'aa jira. Dhiira akkanaa kanatti malee neerumti sodoonaan jedhanii kan lamaan keessaa filadhu osoo kannaan jedhan ta'e hiriyaan dhiira qabeenya qabu moo dhiira bareedaatti heerumti? Maal isiniif fakkaata? Gaaffiin kun baay'ee natti ulfaate garuu waayizawee jechuudha. Dhiira bareedina isaanii nan dhugaa. Bareedina isaanii kaaffee deemee midhaan itti nyaata. Bareedina isaa ittiin nama cuuffadha. No, dhiira qabeenya qabutti deerumaa jechuudha kan lamaan keessaa. Maaliif inni bareedaa fuudhee sunis hin laallata. Kanaafuu innis sanis hin laala. Kanaafuu hirriba dhabaa buluurraan dhiira bareedaatti heerumeetu abbaa qabeenyaatti heerumuu naa wayyi. Maaliif hojjettan qabeenya qaba? Inni illee akka barbaade yoo ta'e qabeenyi isaanii bashannanaa isinii jechuu barbaaden dhiira lamaan kana keessatti. Tokkicha abbaa qabeenyatti waan horimee isinii jechuu barbaaden bareedina isaanii wayii ittiin kaaffee deemee midhaan hin nyaadhu wayii konkolaataa ittiin hin bitadhu wayii mana ittiin hin bitadhu ani bareedina isaatiin soo kanaafuu dhiira qabeenya qabuun filadhaa isinii jechuu barbaadeen gaaffii ulfaataa ture garuu ayyee harmee kee gaaffii saglaffaatti geenyee jirra. Harmee kee, abbaa kee, obboleessa kee osoo keessaa dirqama
filadhu siin jedhanii eenyuun filattaa? Harmee kee, abbaa kee, obboleessa kee osoo keessaa dirqama filadhu siin jedhanii eenyuun filattaa? Oh my god. Gaafiin kunillee hedduu natti cimee dhugaa dubbachuuf yoo ta'e gaafii kana deebisuun baay'ee natti ulfaatee ture. Garuu deebiidha waan ta'eef dirqama deebisuun narra jiraata. Maaliif harmeen kan koo fi abbaan kan koo akkuma yeroo mara jedhu ija kiyya mirgaa ija kiyya bitaati jechuudha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Obboleessa kiyyas taanaan hedduu isa jaaladha. Obboleessa koo dhabuun fedhu. Obboleessa tokkicha waan qaba. Kanaafuu obboleessa kiyya dhabuu hin fedhu. Garuu dirqama tokkicha keessaa filadhu kan sadeen keessaa sunaan jedhame harmee kiyya filadhaa jechuudha. Maaliif olman haadhaan yoomiyyuu lakkaa'amee kan hin dhumne waan ta'eef. Baay'ee aan abbaa kiyya hedduu jaaladha. Hedduu waan mara caalaa abbaa kiyya jaaladha. Namoonni beekan. Abbaa kiyya jechuun hedduu waan mara caalaan jaaladha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Waan fedhee soo ta'e ani odoo gaaffii ulfaataa dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Wanta aarsaa nama kaffalchiisoo ta'e yookiin wanta lubbuu namaa barbaachisoo ta'e garuu ani harmee kiyyarree obboleessa kiyyarree abbaa kiyyarree dhabuu hin fedhu. Lubbuu kiyya kanaa fudhatan malee jechuudha. Gaa'umatti kanaa ta'uu deebiti. Lubbuu kiyyaa fudhatan malee ani sadeen isaaniitu aarsaa taasisuu yookiin keessaa filachuu hin barbaadu. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Abbaa kiyyaas hedduu jaaladha. Of caalaa. Harmee kiyyallee akkasuma hedduu jaaladha. Of caalaa. Obboleessa kiyyallee akkasuma waan hin jaaladha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaafuu ani lubbuu kiyyaa fudhatan malee isaan kana sadeen keessaa omaayyuu filachuu hin danda'u. Gaaffii baay'ee ulfaataadha kun baay'ee. Oh my god. Ayyee gaaffii kurnaffaatti geenyee jira jechuudha. Oh my god gaaffii simboo na gaafatte kun dhugaa gaaffii hedduu ciccimaa ture. Simboo hojii keenyaan dhumaan jiran waa baay'ee. Ayyee gaaffii kurnaffaa yuutuubii kanarraa namni ati jaalatte yookiin ilaaltee jaalallee irraa si qabe jira yoo jiraate himi. Oh my god. Mistira na baasisuuf jettaati simboo. YouTube kanarraa namni jaalatte ni jira yoo jiraate himi. Oh my god. Oh my god. YouTube kanarraa namni jaalatte yoo jiraate himi. I'm sorry. YouTube kanarraa amaa yoo hin jaalanne umarraa illee jaalalli hin qabne haga ammaatitti siin jechuu barbaadeeni. Ayyee gaaffii 11ffaarra geenyee jirra. Ammarree aga xumura qophii kennaatti nu waliin turaan dhaamsa keenya uummata qaqqaali. Ayyee gaaffii 11ffaan hordoftoota kootiif dhaamsa yoo qabaatte carraa siif kennaa naan jettee jirti jechuudha. Hedduu galatoomii carraa istuudiyoo keetitti naaf ferdee waan carraa naaf laattetu carraa waan naan laatteefu guddaa si galateeffadhaa si jechuu barbaada. Ayyee ani dhaamsa ani hordoftoota kee iddoo garaagaraa taa'uudhaan biyyoota garaagaraa taa'uudhaan ta'anii nu daawwachaa jiran akkuma yeroo hunda dubbadhu wanta kamiyyuu yeroo hojjettan hojii kamiyyuu yeroo hojjettan ittiin milkaa'u yoo barbaaddan duuba keessa fuuldura keessa ilaalaa. Akkasuma immoo wanta hojjettan kamirrattiyyuu ittiin milkaa'u, ittiin galma gahuu, ittiin guddachuu, ittiin jijjiirama argachuu yoo barbaaddan sammuu keessaa amansiisaa. Karoora irratti baafadhaa. Karoora irratti baafattan kana irratti immoo obsaaf, kusannoof, murannoodhaan, ofitti amanamummaadhaan hojjedhaa. Wanti isin galma geenyeef tokkoyyuu hin jiru. Isiniin jechuu barbaada jechuudha. Chaalenjiiwwan garaagaraa jireenya keessatti nu mudachuu danda'u. Dhala namaa ta'ee kan chaalenjii nagarra jiru, kan rakkoo nagarra hin jiru. Namni kamiyyuu chaalenjii ni arga, rakkoo ni arga. Chaalenjiiwwan isa mudate, rakkoowwan isa mudate kan ammoo keessa darbuu yoo barbaade obsa qabaachuu. Maal jedha Oromoo yeroo hundaa? Obsaan aannan goromsaa dhugaa jedhama. Maaliif jedhama? Sinuun hin beektani kan hin beekne qoradhaa bira gahaa siniin jetti hiree hiriyaani. Kanaafuu akkuma Oromoon obsaan aannan goromsaa dhuga jedhamsan sinillee firii waan hojjettanii tokko arguu yookaan ammoo wanti hojjettan tokko galmaadha. Isiniin galma gahee arguu yoo feetan ittiin milkaa'uu yoo barbaaddan kutannoodha irratti hojjedhaa. Waan kamiyyuu chaalenjiin kamiyyuu rakkoon kamiyyuu yoo sinitti dhufe duubatti hin deebiinaa. Fuuldura keessan ilaalaa. Bakka geessa sayyaadhaa. Bakka kaatan sana osoo hin ta'in bakka geessa sayyaadhaa. Karoora irratti dalagaa.
isiniin jechuu barbaada. Na abaluu kana naan jedheetanii oduu namaan hin hordofina, oduudhaaf gurra laatina. Wanta hojjechuu qabdan kamirratti iyyuu karoora irratti baafadhaa walitti amanamummaa obsa qabaatanii taanaan isin nama milkaa'inaati. Daandii milkaa'inaa irra jirtu yoo ta'e jechuudha. Akkasumas obsa qabaattaa namni obsa qabu maayyuu hin dhabu addunyaa kanarraa dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jechuudha. Akkas isiniin jetti hiriyaan egaa. Gaaffiiwwan 11 gaafatan akka ajaa'ibaatti isinii deebisee jira jedheetii yaada. Dogongora qabaannillee nu of kalchaa isiniin jenna. Akkasuma mootu wanta gaaffii gaafatame kanarratti illee qeeqa yoo qabaattan akkasuma jajjabina kan nuuf ta'u yoo ta'e irra koomentii nu barreessuu hin dagatina. Maaliif koomentiin keessan hedduu nu barbaachisa. Wanta gaarii yoo ta'e itti fufna. Wanta badaa yoo ta'e immoo irraa of deebisna. Laayikii nu godha. Laayikiin keessan immoo jaalattanii akkasuma namoota hedduu biraa akka nu gahu ta'a waan ta'eef laayik tuquu hin dagatina. Akkasuma maatii nuuf ta'a warroonni maatii hin ta'iniin isiniin jira. Egaa turtiin istiidiyoo Simboo Tuubitti ani hiriyaa waliin taasifne kana fakkaata ture. Yeroo biraa qophii biraatiin aga walitti deebi'utti nagaa keessa nuuf tura isiniin jetti hiriyaan hedduu isin jaalannaa hedduu isin kabajna. Nuti olitti rabbiin isin haa jaalatu rabbiin isin haa kabaju isiniin jetti hiriyaan maqaa kiyya 13tti waame galatoomaa isiniin jenna nagaa keessa nuuf tura.